It's not about the size of our country. It's about love for football, love for the community. Even though it's a small island of Africa, we still have big, big dreams coming. They have a very high chance of winning as long as they believe. The whole thing? Yeah. How proud are you to be Cape Verdean right now? Very proud. Cape Verdeen biyya xiqqoo addunyaa ta'uu malti ammoo dhugumatti gurra guddaa horte Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Harry Kane fa'i dagadhu waancaa addunyaa irratti yeroo jalqabaaf kan hirmaatan Cape Verdeetu ijoo dubbii ta'e karra eegaa cimaa qabu Vozinha jedhama Spain waliin qixa bahanii yeroo jalqabaaf waancaa addunyaa irratti qabxii galmeessan goolii isaanii jalqabaas Uruguay irratti galmeessan shaampiyoonii waancaa addunyaa darbe kan taate Argentiinaas qormaata guddaa keessa galchan waancaa addunyaa keessaa nagaadhaan matanis wanti isaan hin daganne tokko garuu jira onnee nama hedduu keessa seenaniiru Cape Verdeen mo'amanii garuu injifataniiru jedha taphataan duraanii garee biyyaalessaa Scotland James McFadden live irratti yoo dubbatu tokkummaa jabina waan itti amanan gochuu akka danda'an mul'isaniiru jechuun jaje Cape Verdeen yeroo waancaa addunyaatti dhufan sadarkaan isaanii 67ffaadha ramaddii isaanii keessaa si'a 3 qabxii qooddatan shaampiyoonii Awurooppaa kan taate Spain waliin goolii malee adda bahan biyyoota jaboo kubbaa miilaan maqaa guddaa horatan qormaata keessa ka'an Argentiinaa waliin immoo duubaa ka'anii morkatanii taphni hanga yeroo dabalataatti deeme taphataan duraanii England Gary Neville kan isaan bu'an sababni isaa biyyatti waan deebi'aniif jechuun falmii isaan Argentiinaa waliin taasisan guddoo jaje biyyatti deebi'uu hin barbaadan onnee keenyatu jabaadha mo'amanis leenjisaan isaanii buubistan jabina garee isaaniin boonu biyya xiqqoo taanus gareewwan cimoo addunyaa waliin akka taphachuu dandeenyu agarsiisne jedhan kuni nama boonsa biyya keenyaaf seenaa dalagne biyya isaanii bakka bu'uu isaaniin ni boonu shaampiyoonota addunyaa waliin akkana taphachuun si'a 2 qixa bahuun kuni waan ajaa'ibaati jechuun dubbatan taphataan taphoota afran biyyattiin waancaa addunyaa irratti taphatte hundarra hiriire Shamrock Rovers akkana jedhe wantoota waancaa addunyaa kanarraa argamu keessaa tokko asii achi namni Cape Verde kaartaa irra hin gaafatu kuni mataan isaa nuuf seenaadha dabaluunis nuti biyya xiqqoodha garuu onnee guddaa qabna jechuun waan tokko yoo itti amante ni milkeessita jedhe waancaa addunyaa dura ajandaa guddaa kan ta'e keessaa tokko biyyoonni 48 yeroo duraaf waancaa addunyaa irratti akka hirmaatan gochuudha haa ta'u malee biyyoota kanneen Cape Verde erga arganii booda murteen isaa sirrii akka ta'ee fi murteen FIFA biyyoota akkanaaf carraa kennuu isaa jajan xiinxaltoonni kubbaa miilaa Gary Neville fi Ian Wright Phillips taphattoota Cape Verde beekamtii guddaa horatanii fi ijoo dubbii turan keessaa tokko karra eegaa isaanii umrii 40 Vozinhaadha kontiraanni taphataan kun kilaba Portugal waliin qabu erga adda citee booda kilaba malee jira haa ta'u malee kana booda kilaba hin dhabu jedha Gary Neville tasgabbii fi cimina isaa dinqisiifachuun karri eegaan kun waancaa addunyaa baranaa irratti kubbaa 18 oolche walumaa galatti Cape Verdeen waancaa addunyaa baranaa irratti seenaa addaa galmeessiftee jirti oduun keenya ammaa qabnu kana fakkaata chaanaalii kana subscribe yoon goone subscribe godha viidiyoo kanallee like gochuu keessan hin dagatina hanga birootiin walitti deebinutti nagayaan nuuf tura